خيسابو أبوتي كبينيا إثيوبيا كتير أكثر جراني مجرموتا ربي سانغرا لا فيسو مالف أركيدين جرا أبوتي كبينيا هندو أجنيات ديان جن ربي غرا لا فيسو جامله مجرموتا نو أولو فراني نوريفتشو ميتي تكوش مكانا نوريفتاهو namni keenya hedduun kan gargaarsa dhabanii hadiyyoomanii hulaa isaanii cufatanii du'aayii qofa godhachaa harkataniis nyaatanii dhabaniis bishaan dhugaa agabuu kan bulan hedduudha. Roga gargaarsa isaaniif godhamaa jiru kanaanis yeroo ammaan tana attumsi gama gamaa godhamaati kan jiru. Salaamtaa siin daganne akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota sagantaa Dirreewud. Salaamtaan jaalalaa teenya bakka jirtanitti isin haa geessu isiniin jechaa har'aafis kurfii takka qabannee dhiyaanneeti jirra. Hanga dhuma sagantaadhaa nu faana akka turtan kabajaadhaan isin afeeraadhaati. Hawaasa rakkataa humaan qabna hanga humna keenya wal bira dhaabbannaa yeroo hamtuu kana wal gargaarsifannaan sadaqaa kennuudhaan ofirraa dhaamsannaa kenna xiqqoo qabnu rabbitti baqannaan haala ummata keenya maraa quba qabnaa. كنان والجناد أبنان نفرار ربيني على خلق محمد نفرق رحمتاني مقاقي محمد موسى جوريتي تيسونتي يا ردا سدد عندنا قاريتي سالاخوني متاخينيا harka keenya dhalate wanni inni godhaa jiru kuni nu cufa gammachiisu warra ganda kanaa ganama gargaaruudhaaf nama ta'uun qofa ni gahaa jecha jiru kana ufuu dalagaarra ooltu sablamoota wal xirratti ilaalee guu gargaaru hedduu nu gammachiisa warra isa dura biyya kanaa bahe warra isarra gurguddoo katusii keessa taa'u akkasii cufaafuu fakkii ta'e mucaan kun gabbaanii mee nama isaanii kanatti ka gargaaran waaminaan godhaaf mucaan kun fakkii diree dawaa keessattuu fakkii nama akka isaan agarraan kanaafuu rabbi umrii haa kennuufi ilma gaariidhaa rabbi bakka muraada isaa rabbi haa guutuuf. Gargaarsa raashinaatiin yoo xiqqaatee nama 200 gargaarsa raashinaa waliin gayu sanuu gargaarsa hiruuf asitti argamnee jirraarra hedduu gaariidha. Wanni kun akkanaa kana hedduu nama gammachiisa. Fuula duraafillee hawaasa keenya keessa abbootii qabeenyaa hedduu qabna. Akka isaa kanatti sila inni karaa takka hawaasaa nutti ta'e gargaarsa gaarii nu godhu jira. Gin abbootii qabeenyaa biraatiifis akka barnoota ta'u akka miidiyaarra hordofanii ilaalanii waan akkanaa kana akka tirsa irraa fudhatanii hawaasa keenya kan biraatillee dadhabaa hedduu jira. Dadhabaan hanqanamaa miti. Hawliin gahee rabbuma tana jecha kan biraallee barnoota irraa fudhatu isaas rabbi nu dhiisu ammallee rabbi isaa eegu rabbi itti haa ta'uuf fayyaa isaa kan nu jenna. እኔ አሚር ረሻድ ሁሴን እባላለሁ። እኔ የሳላ ወንድም ነኝ እና ይሄ ሰደቃ በየዓመቱ ይደረጋል። ይሄ ደግሞ አላህ ውስጡ የፈጠረበት ነገር ነው። ከድሮም ጀምሮ አደርገዋለሁ ብሎ የሚያስበው ዓላማ ነው። ያውና ፈጣሪ ብሎ ደግሞ ልክ እንደጨረስንም ዝናቡን ለቀቀው። ወንድሜ እኛም ደስተኛ ነን፣ ሁሉም ደስተኛ ናቸው። አላህም ተቀብሎናል። السلام عليكم ديانا أنا المكان كيا أبا جدا عبد المالك يونس أيني صالح نواكن صالح غني لقمة مجاعنا ربي براجيراتو
namni biyyatti dhalate keeysaa ka'ee ummata isaa hawaasa keeysaa bahe keeysa akkana gargaare gargaarsa guddaa rabbi biraa qaba nama biraa illee jaalala qaba rabbi biraa gargaarsa qaba kanaafuu warri gurbaa kanarra gurguddaa ka dura biyya tanaa deeme ganda kana ka jiru ka takka hawaasni maali jira arra biitti teenya dirreen dhawaata durii miti dirreen dhawaata durattii keessa deeman urgooyturraa dirreen dhawaarra ilmaan akkatti barsiifattu wallaalteeti ilmaan kun akkatti barsiifatan wallaalanii qoonqoo fi jiruun quttee rakkina kana keessa mucaan kun gandaan itti dhaladhee as garagalee hawaasa kana laaluun waan manguddoon biyyaatii fi aalimni biyyaatii fi aaqilli cufa irraa gammadee mucaa kana kanaafuu warri akka saalaatti usee taa'us ka'ee biyya isaatii fi nama isaa as garagalee haa laalu rabbiyaan ta mucaa kanaa rabbi haa agarsiisu mucaa kana rabbumaa itti hime waa namaami waaqaa itti hime waaqnis bira haa dhaabbatu ija jinni rabbi irraa qabu ta'isni rabbi irraa qabu qabeenya isaallee rabbi barakaa keessaa haa kaayuufi namni dila kana sadaqate addunyaa irratti mucaa kana garre kanaafuu rabbi bira haa dhaabbatu ji'eetiin dubbiitii du'aaruu halkanii guyyaa du'aayii mucaa kanaa godhaa jirra isoo isin nuyaaminittis mucaa kana shanan salaataa jirba keessa mucaa kanaa kadhachaa jirra hoo Tashaagar Girmaanaan jedhanii saahiba saalaati saala hojii guddannee hojii qaraanee guddannee ammas astabaabari saala koordineetara kanaafuu hedduun gammada. Mee har'a wanni guddaan asii walii qabamtaniif maali? Har'a wanni guddaa asii walii qabame abbaa warra 200 nyaata baatii takkaatu barnoota 100 doktoraa fi qalama manguddoo biyyaadhaa abbaa gadaadhaafis abbaa gadaa hundaa takkaafi qillee jirra kun duraan miti ammaan dura godhachuu jirra laakiin kanaa booda ka goonu maqaa isaattiin ballamaa isiniif seenaa giddibi ija Itoophiyaa jechuun danda'a abbaa giddibiiti juntaan lolaa katti lubani gama taalikooma walloo fi gama gangara ummata seenyaa fi waraana Itoophiyaaf waan haaraa qabnee akka dhufnu maqaa isaatti ballamaa isiniif seena. Hawaasa rakkataa humaan qabna hanga humna keenya wal bira dhaabbannaa yeroo hamtuu kana wal gargaarsifannaan sadaqaa kennuudhaan ofirraa dhaamsannaa kenna xiqqoo qabnu rabbitti baqannaan haala ummata keenya maraa quba qabnaa kennaan wal cinaa dhaabbannaan nu faraarama rabbiin jaalaa khalqi muhammadin nu bergite raamataani አላ ወንድማችን እናመሰግናለን። እንዳንተ ብዙ አንዳንዱ ቢፈጠሩም ቆንጆ ናቸው። ወሬ አስከፋያና ዋካ አቦ እስከ ወረን አለማ ሀዲ በጣም ደስ ብሎናል። በእንዲህ አይነት በሰዓቱ ስለደረስክልን ጎዱ ጎኖቻችን ስላሉ በተለይ በአሁኑ ወቅት ብዙ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ስራ እንደ ሳላ ቢያደርጉ ጥሩ ነው እላለሁ። ሳላ ረሻድ ተካባባዝ ነኝ ያሳደኩ ልጅ ነኝ። መቼም አሁን ታውቃለህ ያለንበትን ወቅቱንም እና ስላረክልን ነገር እናመሰግናለን። ሁሉ ሰው አንተ ላይ ነው አስተሳሰቡ ምኑም በጎ አድራጎትም ዘር ሃይማኖት ምንም ውስጥ ሳትገባ ሁሉም በኩል አይተ በመልኩ ሁሉም ያንተን አርአያ እንዲከተል መልእክቴን አስተላልፋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ከመቹ ነደገየሜ ብለሰኽ የሳላ እዱ ገለታን ሲፍ ቀባ ና ፈያደይ ፈያ ነገ ቀብነኑቲስ ዋኑ ጎቴ ሱንዳ አርከቹ ጅራ እዱ ገለቶሚ ዛሬ ከዚህ በፊትም ብዙ ነገር አድርጎልናል ሳላ ዛሬ ያው ከዛ በዛን ጊዜ ያረቡ ልጆች እሱ ድጋፍ አድርጎ ነው ሳላ ማለት ሃይማኖት ዘር ጎሳ የለውም ንጹህ ኢትዮጵያዊ ነው ሁላችንም በአንድ አይነት ነው ማየን ስላደረገልን ነገር እናመሰግናለን Ibn Shadi Ibn Hussein leo nimefanya kitu mzuri sana sikiza bila nikwambia leo mastiko napewa kila mtu hapa wa area yote ya nimefanya kitu mzuri sana msaada yako nimefanya mzuri lakini sikiza
vile nakwambia leo sio يعني nakwambia أيامي duraan dursee maqaa kee خضراء عليتي هاي خضراء إنه قلت خياتي ولادة وجوب الدنيا ما دعوة قونا في قمديت إنجرا ربي سياقة مجسوم خاممي وني قدان الرأسي ولي كم تاني فالك قمتشوف ولي كممني دعائي ساقول ولي كممني نموجا إناني سدبادا سلما في وانمني مخنو وني سلما في دفني فنجرفني ربي ساقولو من خيني كلها تري نقوتي ربي ساقوتو أمري فرخا أخذنو في فيا مويت ربي أخذنو في خبرالي نسر على اللتة وأنا كان أقول لك أبا نما كسالة نما كسالة سالة تقوم إتي كوما ربي كوما يسقول إجرا نمو يسر على اللتة وأنا كان أقول لك أبا يعني مكاخي محمد أول أجي مسانا جاني صالح قد مذكر وجد لني الرجل دالي تو نما غاري دري سبا إسا خغرغارو تري الراس نما إسا هند غرغارو جرا غندق إسا دلته هند غرغارو جرا بيه غرغارو جرا خاك إسان جرو ربين تو كچت هاي دوف جن يعني يا شمس الدين عبد الله إنجاما وني قدان الراس ولي كم تاني فالك وني قدان الراس ولي كم بليزخية سالا رشاد جاما كندا جراتا كندا تي دلوتا دريدوا لغاري كنا وجد لني وجد تاني duraan dursee inni akka agartan kanatti ni duubatti jiru kana midhaan hiruu irratti raashina ummata harka qalleeyyii kanaa fi raashina hiruu irratti asitti argamne kuma agartan hawaasa irraa ispoortii warra kilabii ispoortii irraas akkasuma manguddoo irraas akkasumas dargaggeessaas agartan kanaas dargaggeessaas akkasumatti raashina kana isteepii kana qabsine akkuma namni wal gahutti hiruu fi asirra argamne naafu salah itu kalau terlalu ani soju gitu nih beli sekaya baru ani itu salah itu ngelaton pada mal itu orang kaya aja bodoh jadi awas sekaya kan lingkar kara aja arhek lagi kan agar garu jera itu ngelaton jadi salah rasa juga salah itu dulu rain sebega julumar rain sebega asi Djibouti Kenya ada kena maju tak jirun akana udina delagab je behe guddate arrahun asgee jira guddina arkate horii arkate asgee jira garuu khaniin arkade kana qobaanya dhugeeti hawaasa keenya kana gargaaru jira jechuudha kuma agartanitti hawaasa addaati jira hawaasa manguddoo hawaasa lagaaree ganda keenya jechuudha abbootii gadaa kilabii waaliyaa salah waaliyaa jaanii jira isaanis akkasumatti jiraata lagaaree kana jechuudha jiraata hojii guddanne dargaggeessaa kana malee akka xiyyaa kana uffatanis jiran saanifis akkanumatti raashina kana qopheessinee har'a kannuuf qophii jira jechuudha. Wallaahi duraan dursee maqaan kiyya Haaji Mahammad Jibriiliin jaama. Saala jechuun nama tokkoo miti. Saala nama gartee gosaa fi amantitti illee nama namanne nama xiqqaa fi guddaan isa wanni gartee magaalaa tan dirree daawwatuun obboleeyyaniitiif nama jaalala akkasii namaa qabu jechuu danda'ama. Nama gartee maas kun islaama kun kiristaana odoon jenne nama garaa bal'aa mataan isaatis akkasuma bal'aadha ka ummata isaati yaadu nama akkasiiti jechuudhaatti hin beekan saala namni gartee mantana warri biraalleen barnoota guddaa isarraa warri silaa jiru ka gartee akka isaa qabaatan silaa jirulleen barnoota isarraa harkata jeetiin abdaddaan akka kiyyatti maaliif wanni inni hojjete kun hujii laaftuudha miti hujii guddoodha rabbi birattis nama birattis kanaafuu namtichi kun addunyaa irrattis dalagatee aakhiraallee dalagachaa jira ammallee rabbi jannataan isaa qananiisu obboleeyyan keenya warri hafees isarraa barnoota akka fudhataniin anni hawwaaf jechuudha barnoota irraa fudhachuu qabne yaadachuun qaba galatooma. Saalaan kun dhugatti hoggookkatti ilaallu nama rabbiin kaasee gartee sadaqatee karaa rabbiin jedhe sanitti sadaqatee sadaqaan sun gartee rabbiin qeebaleef rabbi haa godhu namni bakka irraa dhalate qabalee irraa dhalate ganda kana keessatti ummata beelawaa ummata dhabe ummata kiyya haawwan kiyya abbaa kiyya abbootii kiyya gargaara jedhee rabbiin mataa isaa kana banee kenneef ammallee rabbiin bakka san haa kaa'uufi addunyaa kennetanallee rabbiin bakka haa kaa'uufi gurbaan nama cimaadha rabbi jannata haa kennuufi horii kennate kana ka jannataan bitatu rabbi haa godhu
rabbi haa gargaaru haasidarraa haa qabu waan hin ji'uun ilmaatu manguddoon sila waan hin ji'u fixxe antanuman ja'a rabbi isa haa gargaaru rabbiin bira haa dhaabbatu ja'a galatooma. Maqaan kiyya Inspektar Mahammad Ahmadii jedhama. Dura bu'aa itti gaafatamaa buufata poolisii Lagaarreeti. Wanni guddaan asitti argamneef tolooltummaa gosaala dhalataa araddaa kanaa dadhabaa jiraata araddaa kanaatiif godhu ilaalchisee eegumsa barbaachisu wanni kun akka sirriitti hawaasaaf gahu eegumsa barbaachisaa ta'u godhuudhaaf jechuudha. Wanni kanaa kun dhugaadhaa babal'atee deemuu qaba. Gargaarsa nam tokko osoo hin taane sadarkaa faawundeeshinitti dhalataa araddaa duwwaa sadiitis ta'ee kan direedhaa akka biyyaattis ta'ee namoota biyya kana hin ta'in cufeef cinatti hiriirsee bifa faawundeeshinii ta'een hawaasni bal'aan hawaasa araddaa duwwaa saddeetii osoo hin taane hawaasa araddaa jirtu keessattuu hawaasa baadiyyaa araddaa kilaasteraa afran araddaa 38 baadiyyaatiis bifa kanaan gargaarsi kun gahuu qaba. Maaliif kun dhiyeenyatti waan takka takka waan magaalaa irratti jira garuu hawaasni keenya kan horsiisee bulaatii fi qonnaan bulaa hanqina hongee anbaxaatiinis ta'ee hanqina roobaatiin rakkoo hamaa keessa kan jiran jira. Saniifuu achirratti babal'atee wanni kun waan jajjabeessaa bu'a qabeessa araddaa tana qofa irratti hafuun qabu. Namni tokko tolooltummaan isaa akka yoo danda'e akka araddaatti yoo danda'e akka magaalaa tanaatti yoo danda'e akka biyyaatti yoo danda'e akka addunyaatti tolooltummaan wannaati. Saniifuu jalqabbii gaariidha. Kana babal'isee dhalataa biyya tanaa hunda hiriirsee bifa amma jalqabe kanaan cimsee itti fufuu qaban jira. Hawaasa rakkataa humaan qabne qabna hanga humna keenya wal bira dhaabbannaa yeroo hamtuu kana wal gargaarsifannaan sadaqaa kennuudhaan ofirraa dhaamsannaa kenna xiqqoo qabnu rabbitti baqannaan haala ummata keenya maraa quba qabna. Kennan wal cinaa dhaabbannaan nu faraarama rabbiini jaalaa khalqi Muhammadin nu bergite raamataani. Hedduu ani gammachiisu irraa kana maaliif yoo jette saalaa jechuun amantaan qabu amantaa ilaalu saba ilaalu saba hundaa jira ol keessa jira Amaaraa jira Oromoo jira Somaalee jira hundaa jira jechuudha as keessatti ista hanga Tigree inni jirti hundaa jira jechuudha. Kana gisee jettu saalaa jechuun amma fakkeenyaaf sabaanis guraageedha sabaaf sablammootii walii qabeeti godhu jira jechuudha. Deeggarsa kana godhu. Kanatti hin dhaabbanne amma duraas akkuma beekamutti isinis miidiyaa keessan irratti isaan hunda goone gisee goonu kiristaanaa fi ayyaana kiristaanaa ayyaana musliimaa lachuutuun walirra goonaa jechuudha. Addan baasu musliimaa fi kiristaanaa jennee addan baasu. Inni amantaan isaa musliima. Garuu kiristaaninis waan narraa harkachuu qaba warra dhaloota kiristaanaa jira ganda kana keessa qooduu qabnu isaaniifis akkasumatti qopheessinee waan adda kana yeroo ayyaana isaanii kan nu jira jechuudha. Ana amma takkama kanin dubbachuu barbaadu saalaa jechuun iddoo waan ilaa hammaa wanni asirra baasu jiru hawaasa keenya irra baasu jiru hawaasa keenya qofa osoo hin taane anna raayyaa ittisa biyyaatiif illee deeggarsa kan nu jira jechuudha. Kanaafuu deeggarsa sangaa kadabre sangaa shan kan sanirratti hin dhaabbine amma dura san durattis akkasumatti sangaa adda addaa warra miidhamee hospitaala raayyaa ittisaa ciisu jiru akkasumatti deeggarsa godhu jiru. Kanaafuu wanni godhu jiru illaa hamma hanga miliyoona 22 ni ta'a. Miliyoona 22 namni asirratti kabiraatis fakkeenya ta'ee akka saalaatti hawaasa isaa akka gargaaru hedduu dhaamsa dabarsuu barbaada. Ani qaxxaa amma saalaa dhaabbadhee filachuudhaatti hawaasa Lagaarreetiif hawaasa adda addaa irrattiif hedduu galatoomiin jaanii saalaa hedduu galatoomii hedduu si jaallanna. Gizee tanatti waa halleen gizee qabdii bara. Gizee namni maaliin nyaadhee dhugu kanatti akkana fidee bashbash godhuu kun yoo nama mataa qabu jiraate kanarraaf akka waa baran fakkii kasaa akka tahan
akka yaadatanii mucaan kun waan itti jiru kana isaanis gabbaanii namuu qooda isaa akka bahu waaminaan godhaaf. Gargaarsuma isaa keessattuu amantii fi diina laalu fi saba laalu hunda ija takkaan nu gargaara. Oromoo, Somaalee, Amaaraa, Adaree hin jedhu hundi keenya bakka takkaa jirra hunda keenya nu gargaaru jira. Nu keessa Adareen ni jira, Amaareen ni jira, Somaaleen ni jira, Adareen hundi ni jira. Gin akka gaarii nu gargaaru jira ni hedduu isa galatoomfannaa. Tana jecha haala gaariidhaan rabbitti yaa'idoo ofiisaas ብዙ የተለያየ ብሔር ብሔረሰብ ነው የመጡት። ሁሉም ደግሞ በዚህ ሰደቃ ደስተኛ ናቸው። ማንም ሳይገፋፋና ማንም ሳይበደል ሁሉም ሰልፉን ጠብቆ በየቁጥራቸው ወስደው ነው የመጡት። አከ ሰላህ ራደርሲ ያፉደተኒ ነሙ ሰላህ ራደርሲ ፍደቹ ቀባ ወሪ ኢሰዱራ በሜቃንተም ይጅራ እኒ ሳም ቦደ በሄት ሆኖ ተከና ሁንዳ ከነ ገርጋርሰ ኡመተ ኢሳት ይጎል ሲና ኦሉ መሲን ሃዴሙ ሰላህ ኦል ኢሳና ዴሙ keessaafu hawaasa keenya adda addaa jira lagaarree kana keessa lagaarree sun taane naannoo biraatis ganda biraatis biyya akka biyyaattis hawaasa akka saala hawaasa rakkataa keessaafuu ni beektan addunyaa tana amma fakkeenyaaf jiruun akkana qaalota kana keessatti hawaasni adda wallaalee jira waan godhu wallaalee hedduu miskiinummaa keessa seenee jira la guddaan hawaasni keenya harka qalanii harka dadhabaadha kanaafuu fakkeenya taatanii hawaasni batalee warri hojiin dhalannee hojii guddannee kan biraatis kan biyyaalaa jiraatan fakkeenya taatanii akka saalahitti waan qabdaniif duuba hin qaayatina eenyuuf qaayatan borurraa dhabna boruu duuna kanaafuu khairii dalagachuunis waan numa jirtu akka saanayitti fakkeenya taatanii gargaarsa hawaasa keessaniif godhaadha harka hawaasa rakkateef akka isaa cinaa dhaabbadhaan jaa hedduu galatoomaa isin maali namni namaaf jiraachuu qabu yoomiyyuu if qofaaf jiraachuu akka shari'aattis akka aadaattis rabbiin hin jaalatu saniifuu hanqa jireenya keenyaaf gahaa ta'u yoo harkanne sanii al nama biraatiif jiraachuun barbaachisaadha amma sadarkaa inni tololtummaa kana fudhanne Abrahaam Maslow hierarkii jira sadarkaa inni dhumaati sadarkaa maal sadarkaa dhumaa osoo hin taane sadarkaa afuraffaa kan namaaf jiraatan jechuudha if bira dabranii namaaf jiraachuu saniifuu kun sanii madaalama saniifuu namni biraatiif fooqii ijaaruu maal ijaaruu wanni ijaaruun waan takka dilas wannan qabu addunyattis ta'e akhiratti wanni faayidaa qabu waan kana ta'eef saniifuu yoo wanna ta'e gamtaan yoo ammoo gamtaan wanna jechuu baate namuu dhuunfaadhaan waan jiru rakkataan keenya hedduudha saniifuu haga deddeetti dhaloota keessaa bee kana dhaloota keessaa barate kana dhaloota haadisaa as keessa dhaltee akka carraatee achi dhaqee carraan ittiin wanna jee nama gargaaru kan qabu cuftinu hawaasa kana cadhaa dhaabbachuu qaban jaa dhaamsa kanaan dabarsaa jechuudha. Hawaasa rakkataa humaan qabne qabna hanga humna keenya wal bira dhaabbannaa yeroo hamtuu kana wal gargaarsifannaan sadaqaa kennuudhaan ofirraa dhaamsannaa kenna xiqqoo qabnu rabbitti baqannaan haala ummata keenya maraa quba qabna kennaan wal cinaa dhaabbannaan nu faraarama rabbiin jaalaa khalqi muhammadin nu bergite raamataani kan sagantaa attana qindeessees akkasumas kan waan qaburraa lammii isaatiif qoodeef galata dhiyeessaa eebba manguddootiin sagantaa teenya goolamna. yaa rabbi nu dhaga'i amiin yaa rabbi saalaa kan yaa rabbi saalaa kan ol fuudhu amiin yaa rabbi ija beelooytuu tana beela baase amiin yaa rabbi isa kana yaa rabbi umrii nu kenniif amiin yaa rabbi adeemsa mucaan kun itti deemu adeemsa guddaa rabbi haa gahu waaqni adeemsa guddaa abaluu san jedhanii akka hubaamaa dubbata rabbi isaa godhu biyya guutuu biyyaa tanatti kennine nuti إذا يبي تنتهي واقني تياغن ربي تياغن ربي تياغن ربي بلا نابت إذا جني ربي راقب إذا إذا ربي راقب هم تو ربي راقب إسوران إغلى ورزاني تبي أكباب مساعد وربي
qabeenya biraa qaayu umrii isaa kennuuf umrii haa kennuuf hamtuu irraa deebis ija jinni irraa deebis isni irraa deebis aboo iji beelaa waa taphaa miti rabbiin akkuma beelaa waa quubsatti quufa dhabni booda injiri rabbi haa kennuuf quufa dhabni booda injiri rabbi haa kennuuf yakki subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuuna wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin ya aziz ya karim ya Allah. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين. أبوك آخر أنا نقفي ورقم دخنا تقول لي متان هندكوبين. آمين. أبوك آخر بكر رابط رب تجابوت. آمين. والد ساجف رب رحمته وبركاته. آمين. أبو ربي أمل لي ولي العديم. آمين. جنسي جديني رب الرهاكم. آمين. أبو ربي من قستي شاغل. آمين. ربي من قستي شاغل. آمين. الرأي يسكر يا تخلي ربي نسايات. آمين. ربي نسايات. آمين. لا تسمعون ربك. رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله يا Abo gartee gaa gurbaan kun har'a gizee harkate gizee biitti uummanni rakkoo irra jiru kanatti har'a rakkoo uummataa kana baasuudhaaf waan gargaarsa kana godhe rabbiin gargaarsa isaatiin cinaa dhaabbatu gargaarsa isaa rabbi haa godhuuf hirkoo miskiinaa ta'e har'aan tana gargaarsa miskiinaa ta'e rabbiin cinaa isaa haa dhaabbatu umrii barakaa qabdu rabbi haa kennuuf rabbi jannata haa kennuuf ilaa addunyaa fi akhiratti addunyaa rabbi biraa haa guutu addunyaan isa biraa dhabamu takkan dhabamin ishiin isaa hoggucufa rabbi haa guutu yaqa subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alhamdulillahi rabbil aalamiin ya karim ya Allah. بلا رب الرحمن آمين رب هاجرك آمين بلا بلا باس رب بلا إسحابات آمين رب برهاد أب آمين حاسد رب الرحمن آمين جهم تو رب الرحمن آمين رب هاجرك آمين رب هاجرك آمين أمري نسان إيرتو آمين رزقين بلو آمين رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين يا الله Yeah.